Du'aa kan turte shamarree Qananii Addunyaatti shakkamuun bituutusa darbe poolisiidhaan kan to'atame artiist Andu'aalem Gosaa kibxata galgala hidhaarraa gadhiifamuun abukaatoonsaa BBC'tti himan. Abukaatoon artiist Andu'aalem Gosaa obbo Liiban Abdii akka jedhanitti ji'oota darban kana mana murtiitti dhimmisaa ilaalamaa kan ture weellisichi sababa abbaa alangaan yeroo kennameefitti himata hin beekneen mirga wabiitiin qarshii 50,000 kaffaluun gadhiifame jedhan. Ji'oota darban kana poolisiin qorannoo gaggeessaa ture. Poolisiin akka lakkoofsa Awurooppaa gaafa caamsaa 15 bara 2017 qorannoo xumuree galmee abbaa alangaatiif dabarsee haa ta'utii abbaan alangaa hanga caamsaa 30 bara 2017 yookaan himata hin banne yookaan ammoo qorannoon dhiyaatee himata banuuf gahaa miti jedhee galmee hin cufne jedhan obbo Liiban. Manni murtiis iyyannoo shakkamaa kanaa ilaaluun mirga seeraan kennameef bu'uura godhatanii himatamaan kuni mirga wabiitiin akka ba'u waan eeyyamaniif akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 3 bara 2017 kibxata galgala naannoo sa'aatii 12tti hidhaarraa bahee jedhan. Manni murtii maamila isaatiif mirga wabii akka eeguuf irra deddeebiin gaafachaa turullee poolisiin shakkamaan kuni yoo bahee ragaalee nu jalaa miliqsuu danda'a sababa jedheef mirgi wabii dhorkame ture jedha. Abukaatoon Andu'aalem obbo Liiban ammaaf beellamni mana murtii qabamee hin jiru. Murtiin abbaa alangaa qofa eegna. Isaan yeroo fixanitti yoo himanni kan banamus ta'e kan himachiisu galmeen kan cufamus jedhe garagarcha nu qaqqabsiisu qofa eegna jedhan. Du'a shamarree Qananii Addunyaatiin kan shakkame weellisaan Andu'aalem Gosaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 3 bara 2017 hanga waxabajjii 3 bara 2017 ji'oota 3 mana hidhaa ture. Sirna awwaalcha ishee irratti akka ibsame taanan Qananiin umrii ishee 25tti boqate. Aanaa Daaroo Labuu magaalaa Michataatti kan dhalatte Qananiin ijoollummaa irraa eegaltee barumsa isheetti cimtuu ta'uun seenaa ishee irratti himameera. Barnoota sadarkaa lammaffaa qabxii olaanaan xumurtee Yuunivarsiitii Arbaa Mincitti muummee Haayidrooliik Watar Injiniyaringii akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011tti eebbifamte. Achiis biiroo bishaaniif injiniyaringii Oromiyaa hojjechuun ibsameera. Eegasii garuu moodeelaa akkasumas beeksisaa fi bohaartii garaagaraa keessatti hirmaachuun beekamtii argate. Keessumaa miidiyaa hawaasummaa irratti uffata aadaa Oromoo miidhagdee mul'atti. Abbaan ishee obbo Addunyaan isheen maatii ijaartee barumsa ishee itti fuftee of dandeessee akka kaampaanii hundeessuutti akka karoorsite ni dubbatu. Gabaabumatti nama amala gaarii qabdu, nama maatii kabajju, nama fira kabajuudha jedhan. Erga duun ishee dhagaameen booda namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbaa suuraa ishee qooduun gadda isaanii ibsaa jiru. Akkaataa du'a ishee irratti poolisiin qoratee waan argate uummataaf akka ifa godhu beeksiseera. Maarii dhaggeeffattoota koo oduu weetawaa bifa kanaa qabadhe akkasii dhiyaadhuuf tiiktookii koo immoo fooloo, laayik, riipoost, koppii liinki gochuun akkasumas yuutuubii koo sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Oduu faana akkasii faana ture ani qaxalee keessaniif tudha. Jalqabarraa kaastanii amma ammaatti waan dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.